Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin bira yaa gahu jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Egaa tibba kana keessa artistoonni Oromoo kanneen akka Ittiiqaa Tafarii, Leencoo Guddinaa, Aleksaandar Taammiruu, Caalaa Daggafaa fi guyyaa kaleessaa qilleensarra oolchanii kun turan artisti Taaddalaa Gammachuu fi artisti Wabii Dhaabaa wallee baay'ee mimmiidhagoo ta'e tokko qilleensarra oolchanii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa sirboonni isaanii kunneenis immoo daawwattoota hedduudhaan ilaalamanii jiru jechuudha. Akkasumas immoo yeroo ammaa kanas immoo sirriitti ilaalamaa jiru jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanas immoo gameessi artistii uummata Oromoo tokko kan ta'e artisti Dinqiisaa Dabalaa wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Raajii Torbaa jedhu qabatee dhufaa akka jiru artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa nutis immoo walleen isaa kun maal of keessatti qabatee jira, akkasumas immoo yuutuubii kamirratti gallakkafamaa fi yoom akka inni gallakkafamu guutuu qophii kanaa keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti daawwachuu dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasumas immoo muraasni wallee artistii keenyaa kun toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensarra oolee jira jechuudha. Egaa nutis immoo achirraa fudhachuudhaan gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuuf dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasuma immoo warra yuutuubii kana hanga yoonatti sabskiraayib godhan jirtan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isiniin jenna. Akkasumallee immoo viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'ullee akka hin daganne isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, artisti Dinqiisaa Dabalaa jechuun artistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Artistiin kun gama aartiitiin qofa osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kanaan dirree nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Artistiin kun gama sirba sirbuutiin qofa osoo hin ta'in gama qindeessummaa muuziqaatiin illee nama gahee olaanaa baatee fi akkasumas illee immoo qindeessaa muuziqaa cimaa jedhameetoo nama bara baraan badhaafamaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun sirboota hedduurree hojjetee uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Egaa sirba isaa keessaa akka fakkeenyatti kan fudhannu sirba mata dureen isaa Caaltuu Kumaa, akkasumas immoo yuutuubii Barriikoo Enterteementii irratti kan argamu sirba mata dureen isaa Daadoo jedhu egaa namoota hedduu biratti beekamtii fi jaalatamummaa cimaa itti horee jira jechuudha. Akkasumas immoo sirboonni kunneen immoo namoota hedduudhaan ilaalamanii jiru jechuudha. Egaa kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo kana maalirraa akka inni ga'e guutumaan guututti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa artistiin kun immoo kanumti kanaan dura hojjete hundumtiyyuu immoo haamilee cimaa isatti horuudhaan yeroo ammaa kana immoo wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Raajii Torbaa jedhu qabatee dhufaa akka jiru artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa akka artistiin kun himetti immoo walleen isaa kun immoo sirboota kanaan dura hojjeterraa kan adda isa taasisu akkaataan qophii walaloo fi yeedaloo isaa akkasumas immoo qulqullinni viidiyoo isaa sirboota kanaan dura hojjeterraa kan adda isa taasisu jechuudhaan artistiin kun toora feesbuukii dhuunfaa isaatiin himee jira jechuudha. Egaa artistiin kun immoo ittuma dabaluudhaan immoo walleen isaa kun immoo karuma yuutuubii mataa isaa Dinqiisaa Dabalaa Ofishaal jedhuun akka gallakkifamu artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa nutis immoo egaa yuutuubiin Dinqiisaa Dabalaa Ofishaal jedhu baay'een banamanii waan jiraniif egaa nutis immoo isa sirrii ta'e liinkii isaa asjala isiniif keenya jira jechuudha. Isinis immoo karaa liinkii kanaa seentanii akka yuutuubii artistii keenyaa kana sabskiraayib gootaniitoo immoo wallee isaa kana immoo akkuma inni qilleensarra oolchen dhaqneetoo ilaalleefitti illee artistii keenya kana jabeessinee aartii kana immoo jabeeffachuu qabna isiniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya, qophiin keenya guyyaa har'aaf ni ta'a jennee qabannee dhufne asumarratti xumurama. Hanga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Akkasumas immoo warreen yuutuubii kana hanga yoonatti sabskiraayib godhin jirtan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isiniin jenna. Akkasumallee immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'ullee akka hin daganne isiniin jenna.